gara kanatti dhufee anaa dhufuu isin jechuudha. warri karaa jirtan nu bana isinii jedhu Yesus Kristus seqoricha nama hundumaa ta'e gara sanatti ilma waaqayyoo isaadhaaf isiniif
garuu akka waamicha kanaatti yoo ta'e irraa kana akka gootti hunduraa watee anaaf himamu. Ani ilma xinnaadha. Akkaataan itti beekutti kun iyyuudhaaf garuu inni nu ulfeessee ofitti nu dabalee ofitti nu bakke inni nama nu godhee immoo nama namaan nu godhee ammayyuu dabalee bara Karangku kararugat, karangku karajrenya, karangku karaifat, karangku karabarabarat. Isa keessa argamne, isa keessa deemne askenye, isa keessa tidulomna, isa keessa tidemna, isa keessa tidebina. Bara koiraga bara. Sagale gundaran bara nagagotan sunambasi Sheikhun Waramanako Taradera kana hojjete galgala ama kana mamas yeroo jalqabaatiif akka ana musee waggaa 20 siyaaran fuula keessa galata mul'isee social media irratti jirtu isaan kun ijoollee kooti wal qunnamudha isheen kun immoo isaan irratti dhalatte xiqqaan tokko immoo mana kan jiru jira isaan kanaa wajjin akkasii wal bartan isin affeera kanarratti dadhabbii guddaadhaaf miitu hama na wajjin miixatanii iddoo kanaan kan ga'a namoota iddoo kana jiraniif koree sagantaa kanaaf akkasuma laga gamaaf gamana warra jiran warra dhagaafataniif dadhabbii baay'ee dadhabaa warra jiraniif dursee galata isaaniif galchuun barbaada isaaniif galanni immoo guddaadha ulfaataa jechuun barbaada gara sagantaatti yeroo deebi'u ibsa garaagaraa sinii kennuu nan danda'a ulfaataa eebbifama.